TPLF في فانو في لما كولي قالني شابيا دبلتني قجفتن خيسايل الرجالان شابيا الأدوه مولنه بتجري لما الوارفات تقدر دبتنيف وچو ويانه وفتي تقوم غافا لولا تقرأي وچو موتم بكلاكيا وفتي تقرأي دولتي أما سني وچو ويانه دا وفتي تما لولا سكيسة ترما تشوفدا لولا هونغا objective نيسا مالوغا يعني regime change دا لولا دانغا داتي ميتي لولا كبيتي غافا 98 دا سني لولا regime change داتي ميتي لولا بيتي dirqanii Itoophiyaa irraa waan fadhu sana argachuudhaati yeroo ammaa tana ammoo hundi isaaniitu ajandaan isaanii dhufuu fadhanu Finfinneetti deebi'uu barbaadan. I think haganni gaarii fakkaata. Hara biraatiin mootummaan Itoophiyaadhaa wanni firraa eeguu qabdu keessa yoo shaabiyaa fi faannoon TPLF walii galanii lolli qabanamu taate maqaa wayyaaniidhaatii fi maqaa faannoodhaatiin faannoon gara walqaatii dhufuun isiin mala. Illimni hamaan fokkotaan walii galanii akka nama wallalee fakkaatanii wayyaaneen gara beektee walqaatiin deeffadheettee dhufuudhaaf Abiyyis waraana guddaa achirraa qaba wayyaaneen firraa walqaatirraa baasa jee yoo seene illima jara sadeeni jidduu seenuuf taadha. Bikkimmaan Abiyyi khasaaraa guddoon irra ga'u teessu lafa humaraa fi walqaatiidhaati. So dubbiin illima san firraa eeguu qabanidha. Maaliif seentara akka malee fagoodha. Loojistikii nuu dhufuuf hin danda'u. Lolli gara Eertiraa wajjin yoo gara walqaatii kaka'u taate Abiyyiin already mo'amee jira. Maaliif hoggaanne naannoonni Amaaraa guutuu Goojjaamiif Gondar jara hojii jiranii eessa keessa beektee waraana isaa kana bobbaafatee meeshaa geeffachuu danda'a. Raashina geeffachuu danda'a. So walqaatiin strategically mootummaa Itoophiyaa woomama gatii rakkafaltuun qabdu jechuudha. Gaachana sirnaa jaartee yoo fedhan warri walqaatiidhaaf falmatee ifirraa deebisanii jechuudha. Shaabiyaas wayyaanis. Sanii ala immoo waraana achi geessitee aasaan kafaloo jettee torbaan lama sadiiwwan turtu jechuudha. Maaliif dubni kee faannoodha, durri kee shaabiyaadha, moggaa gamanaatiin wayyaaneedha. Suudaan hojiis walbeetti waliigalteen qabdu. Sogaa wanni karaa afraniinuu marfamuu keessan ni malaadha. Bikki illimni badaan mootummaa Itoophiyaa ofirraa eeguu qabu illima walqaatiidhaati. Illimni lammaffaadha illima Tigraay. Maarakaan lolaa Tigraay keessa ta'uu hin qabu. Harkisanii as baafachuu. Ilmaatu karaa Anfar kana yoo fidattee dirooniidhaan illee akka gaariitti garafuu dandeessa. Gara Walloo fidattee atleast wanni waraana lafaatiin dhukkee irraa kaasuu dandeessa. Isaan kanaan lakkuma ammaa seentara isaanirraa Tigraay irraa as fageessitee as deebiftuuni duubbee isaanii hidhuu dandeessa. Maaliif loojistikatti dadhaboodha jechuudha. Nyaataa fi meeshaa kun duubarraa oggaa dhufee sanis harkaa dha'uu dandeessa jechuudha. Ammoo Eritreetiin duuleettee yoo gara Tigraayidhaan gara Addigraatii fi Wuqoroo fi Shiraaroonii dhaqabettee akkuma walqaatiidhaati duubni kee uummanni beektee duubni kee wannidha. Duubni kee isaan wannidha jechuudha. Gara naan ammas faannoo gubbaan shaabiyaa duubaan wayyaanee Tigraay keessatti carraan qabdanii jechuudha. Karaan laafaan jirtu karaa Anfariin walirratti gara Asab deemuun Asabii fi Anfar jidduutti karaa Booree kanaan sanuu Anfar qabattee akka gaariitti Anfar qabattee falmii jabduu gaggeessuu dandeessa. Yoo ammoo
lola kan akka malee firra stretchii gootanii asiin asabitti oggaa deemtan isaan beetee walqaayitiidhaanii gara beetee gara Goojjaa kana gasagasuu ta'an jechuudha. So haa wani jabduu ati firraa godhuu qabdu walla garatti firraa cufuu jira. Dhararratti wallorratti daangaa Oromiyaa kana firraa cuftee taphni kun guutuu kaabaa keessatti karaa fadheenaa deemu jechuudha. Ammoo kaabaa keessatti teessee Elitiriyaa wajjin wallolaan gawwuu mana fakkaatti. Akka goote wallolta. Because seenaa Itoophiyaatti mootummaan beetee Elitiriyaa wajjin walloluu turte, Shaabiyaa wajjin wallolaa turte, Tigraay qabattee beetee wanni uummata ifiitiin wallolteetii miti jechuudha. Kanaafuu faannoo wajjin wallolaa Elitiriyaa wajjin sanuu lafa naannoo Amaaraa keessatti achi keessa waraana kee qubsiifattee Shaabiyaa wajjin walitti duuluun gara beetee wanniidhaa fiduu dandeessu jechuudha. Gara injifannoodhaa isaan geessuu dandeessu. I think wanni kaabaatuun haga tokko irraa xuxxinuu mana fakkaatti siyaasaa fi senaariyoo lolaatii fi kana kanallee irraa dubbanne lolli kun ni kaa'u gaanne irra deebi'uudhaaf Elitiriyaa fi Itoophiyaan kallattiidhaan kan wayyaanee fi Shaabiyaan keessa hin jirre wayyaanee fi faannoo keessa hin jirre waliin lolan Elitiriyaatu amala tolaa jechuudha. So wanni Elitiriyaan baxraansisu wanni Elitiriyaan baxraanse faannoo fi TPLF yoo wayyaanee fi faannoo adabatti godhuun daddahamte wanni beetee Isaayyaas Afwerqiidhaa lola malee moohamaa jechuudha. Isa akkuma ammaan duraa sanitti UN itti fayyadamanii qilintoo geessu sanction diinagdeedhaa yoo irra haan ni gaafa jechuudha. Inni nu kollaapsi taa'eefifuu dulloobee jira. He cannot survive jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti yoo qawween hin barbaachiftu. Wayyaanee isaatiin xiqqoon hin barbaachisu. Wayyaanee bari ififuu harka wal qabanii jechuudha. Kanaafuu irraala ta'aniitu obsanii waliin dhiisu. Khayratti silaa xiyyeeffatamuu qabu faannoo. Faannoonis jidduu bahuu qofaanii isaan walitti kaasuu dandeessa. Yoo jidduu baate. Ammoo rakkoon guddoon jiru idda kaabaa rakkatu mootummaan silaa biyyaaf rakkate irra gaarii jechuudha. Odoo Oromoo irraa harka kaasee hidhee gadhiisee abaa'oo kaafaa woboo wajjin mari'atee rakkoo gamanaa yoo ofirraa hiike haamni waa takka isa taruu hin danda'u. Amma irra guddaan wanni beetee biyya tanatti lola harkisaa jiru maali ugaa inni keessa keenyaan nagee hin qabne. Keessa keenyaatu nagee hin qabnee fi namuu carraan nuu dhufe jaanii itti as deemaa jira. Itti horiyaa jiranii bilchini mootummaa kanaan ilaalamaa jechuudha. Yoo haala amma jiru kanaan deemee Elitiriyaa hafitti tokko taate he's gone. Kutee. Yoo afshaala ta'e ammoo isaafuu proxiidhaan itti duulu. Akkuma inni faannoo fayyadamee duulaa jirutti faannoo Elitiriyaadhaa ijaaranii itti gaggeessu itti bobbaasu isarrattis. Kallattiidhaan ammoo odoo faannoo fi Tigraay wajjin TPLF wajjin lolaa jirtu Shaabiyaattis lola banuun keessaahuu Tigraay keessa teessee Shaabiyaa mo'uu hin dandeessu. Naannoo Amaaraa keessas teessee Shaabiyaa mo'uu hin dandeessu. Because lafti tuni dubbii Shaabiyaa taatee jechuudha. Ati ifa na fakkaatti. Jarri kun wal qabatanii yoo gara Abiyyii kuffisan taate posta Abiyyii maal fakkaataa amma beetee dantaa Oromoodhaan keessummachiisamu dantaa Oromootiin fayyadamu kan jiru. Ati itti dachaanii Itoophiyaa godhanii raasona jechuudha. Nama sirratti afeerree amma immoo wanni agarsiisu jiru daayinaamiksii siyaasaadhaa deemaa jirtu. Kana hundaa'uu Elitiriyaan dirree waraanaa turtee jennee makas achi deemee lamma Elitiraa.
دري ورانا ترتي طالياني في اتشراي غدولا تروني انجليزي اتشراي اتشي تقبچو تري دري ورانا ترتي امريكا في اللي مورا ورانا ترتي اما مو مورا بيتي اي نودا توغاني مورا بيتي خلاص امريت ترتي اما مو ايجيبتي داتي ايجيبتين ايجا بشان كل اي بفهمي بوت خيساو افيران بيتي أبيجي لساقو ديساني هدوك إشنا تفكاتي تشوخي أشموري تفكاتي عربوني هدون تأرك أباني دبين بشاني مسجد دبي لافتو ميتي تشوخي أماني مسجد جرين يسار كان إبرا سقلتم قنصوبانو بشان كان غباتا وني لغو بشان كان هركان إبرا سقلتم بشانيس so يرو أما تنخيستي وني بيتي hanqinaata nuti arkaa jirru keessa namni China ol America irratti duulaa jiru ammoo China gabbaatee geerartu jechuudha lafa jala ustee afaan keessi wali qabatee daleetti teknoolojii beeka uumaa jiran dubbatan sila bishaanii kanaas itti goohuu baanne gaarii ture jechuudha ammoo haabiyyiin agarsiifachuudhaaf akka maletti shibanni waliin jira jechuudha agarsiifachuun sanii بيتي أمة مصر لا أكمل بيتي inferiority تيوبتي تشوفي جرا سياسات أما concernي هما تخافت تشوفي قاعد يبان أمة أمو موتو مرة تقارفته موتو ماس قاعدوه فين فرا ركو بيتي سياسة دومستيك إنساني خنا تسقبل سوداف إتوبرتي أكشنا ويفر أجون دركمة تاتي خلاف laga hana hidhamee jira yaa'ii irraa dhiisanii agarsiifachuu dhiisanii maallaqa irratti qisaasuu dhiisanii yoo akkuma kooridoratti eebbisiise jette adeeroo beetee yaaddoo keessa galchite mootummaa masjiidaatis mootummaan masjiidaa already gave up godhee jira jechuudha mootummaan masjiidaa fakkeessu jira malee dubbiin tun akka harkaa baate beekan ammoo yoo gara ummataatiin dhiibbaan itti dhuftu taate sogaa Isaayyaasiin dhiibanii namni magaa fishkaa afuufee lola kana kaasuu deemu masriidha taati jechuudha. Torbaan kana gaa Hassan Sheikh Mahamudis afeeranii jiranii Hassan Sheikh Mahamud duraan jalaa hafee ture ammas deebi'ee jechuudha. Ammas deebi'ee jira. Marii jajjabduudha gaggeessaa jiranii Masriin hedduu nervous taate keessaa'uu Itoophiyaan beektee fixee kana odoo beektee fixeetu ustee wayyaa jenna jechuudha akka shabboo miidetti fixaniituma ustaanii irraa gara fayyadamutti yaa'ii dhiiftanii oduu dhiiftanii ittiin dhaadachuu dhiiftanii ammoo haa beektee achirratti hellee muusee abdii taphattan bishaan hidhamu eebba kanarratti ummanni addunyaan guutuun harkuuf teessii jechuudha. sila wanda ku waan sila dhoysaniitu irraa fayyadamanii bareedduudhaati jechuudha. Lafa jala immoo dippiloomaasiidhaan Masrii wajjin haasawachuun numa danda'amti. Ammoo Masrii yeroo ammaa tana keessatti sirna eebbaa akkasii gootee muuziqaa itti fiddee addunyaa hunda afeertee ammas addunyaa hunda afeertee Masrii bargaa Masrii si injifadheedhaa taati dhaadannoodha jechuudha. Dhaadannoodhaadha. So eebbi beektee abbaayuu amma lagni mormor beektee mormoruu irraa morsiisuu hin oolu jechuudha. Eebbi beektee laga kanaa gara lolattuu nu geessuun isaanii mala. Gara lolattuu nu geessuun isaanii mala. So walii galatti dhiphinni gaafa Afrikaa gubbaa jiru Isaayyaas Afwerqiidhaa hawaraana leenjisee waan itti godhu dhabe jechuudha. Maraataa beektee ibiddaan mana bira taa'ee taphatu jechuudha. Ibiddaan akka taphatu. Aboo jaboo ibiddaan taphattaa maruma kana fitti hin gubinii jennaan yaaduwaa kan dhufeera. Aboo bar waan hin godhuun wallaaleedhaa irraatu beektee yaadu bareedanaa kan itti manatti qabe. Isaayyaas Afwerqiidhaa amma waraana dila kana qabdaa Itoophiyaa maa weeraree Masriin jennaan numa seenaa jechuudha. So lolli as deemu lola beektee proxiidhaati lola geopolitiksiidhaati Itoophiyaanis beektee dantaa United Arab Emirates guutuudhaa fi isinis taphachaa jiranii wanni nama gaddisiisu
lolli nama miliyoon meeqa ficcisiisu taa'uu fi maappii gaafa Afrikaatu jijjiiru taa'u lolli murteessaadha jechuudha. Lolli ammaa kuni lola addunyaa lammaffaa booda lola akka malee fokkotaadha, akka malee gatii nama kafalchiisu guutumattuu gaafa Afrikaadhaatu kara biraa oofuu jechuudha. Beetee biyyoonni caccabuun isaanii biyyoota hedduutu I don't know. Bodo adda guru nama dhibdi jechuudha. Maappummaan gaafa Afrikaa kunu akkanatti itti fufuu isaatu rabbi haa beeku. New orderii barbaachisuun ni mala jechuudha gaafa Afrikaadhaatiif. Kanaaf gaa uummanni Oromoodhaa bitaa mirgaa laallatee deemachuu qabaa jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti Shaabiyaa, Wayyaanee, TPLF sadeen kanatti yoo nuti afuraffaa taanu taate waan nama ajaa'ibaati duba. Maaliif hoggaa jenne akkama jechuudha. Atsee Minilik kophaa isattuu nu cabse jechuudha. Atsee Minilik Atsee beetee Atsee Yohaannis irratti daatanii lama mokkam goobana taa'anii marga Eritiriyaa soggaatti taate humna afur tahalee isaa takkoo nu cabsite arra humna afur ga Oromoo boru firraa haasuu dandeessu jechuudha. Abiyyi bututee jira. Mootummaan arra jirtu tun beetee wajji buluudhaafis ifirraa buusuudhaafillee irra karaatti qabdi jechuudha Oromoon. Gaafa ammoo jaarsi kun jarri kun kutan mootummaan beetee koalishiina Oromoodhaa qabattee Eritiriyaa qabattee Shaabiyaa Wayyaanee fi Faannoo qabattee Araakiloo keessa taa'uu teessani gaadhaloonni itti aanu akka nama Miilikii fi Haayile Sillaasee fi Atsee Teediroosii fi Goobanaa fi maal sanii kana hunda irratti wal gahee Ijiptii irratti gahee Saawudiin dhufa Qatariin dhufa dhimmi keenya gaa nu harkaa baate jechuudha qabsoon nu harkaa baate yoo abshaala taane rabbi yaa'ii tana hundaanuu nu mudini yoo odoo nuti waliin galin jechuudha. Yoo walii galle mootummaa arraacha aangora jirtu turis yoo beetee Oromoo mooraa qabsoo Oromoodhaa odoo dhitichine bineensa walii gale kana ati yoo eenyu wajji walii galteeti ifirraa dhookuu deemta. Gaafii ta'e mootummaadhaaf jechuudha. Isaan keessaa fi alaan walii galanii jiran. Lamaffaa uummanni Oromoodhaa ta'u dhugatti ati maal abdatteeti ati abroonnatiin si baasaa jedha gabaabdutti. Yoo akkas taate habar ilaarraatu haa maal godhuu dhumne jechuudha. Maal godhuu beektee harma muraatii fi harka beektee calii calanqooti kun hundinuu maaliif barbaachisaa jechuudha. Yoo wanni Faannoo wajji irra walii gallee qabsaa'uu dandeenyu jiraatte soo haa anuulees kaa seenaa kijibaatii jechuudha. Seenaan calanqoodhaatis akkasi. Ammoo harmaa murabnee calanqoon cal jennee gatii gurguddaa san kafallee warra sirna san deebisuu barbaadu wajjin akkami gurmuu jaarannee waliin qabsoonaa jechuudha. If dandeenyee sirna irra jiru kanatti itti duuluu dandeenya jechuudha. Akka Oromootti abaa kaafaa woboo taanii. Tunis gaafii beektee Oromoodhaaf qabnu waliigalatti wanni Itoophiyaadhaa hedduudhaan walitti laaqamtee jirti. Abboonfaa dhuufuu xinxaluudhaa fi adda guuruudhaaf illee laaffattee waa laaftuu miti waan laayyoo miti. Meeshaanis marii gaggeeffadhaa bakka jirtan hundattuu wanni as deemtu tun dhiiroo hireemo. Beektee waan nu fayyaddumoo waan nu miituu jennee teenyee irraa wal mareechuun gaariidhaadha. Nuti jibbaa qaama kamuufuu hin qabnu. Haa taatu ammoo Faannoo hojii isiirraa seenaa isiirraa waan ilaammaa dubbatturraa Faannoodhaatu Oromoof tola turwaan hin jirree. Wayyaaneen takaalee ofirraa ariine amma 27 akka waliin turani beeknaa jechuudha. Shaabiyaanis ta'uu beeknu. የህወሓት soga jara kana beenu kana hundaa'u
نورت تقا ولي قالني دفنتاتي خاسلا أورومون متاق أباني أما فياق أباني نما وان نما تاو برنتاني مالتو ملا جتي سلا أورومون الرا إفيفو والجارتي مورايسي كنوفتي إفبرا خطي سداما دانو كمباتا دان هدية دان أبو بيتي نفتنيا فينيو نفتنيا قبرا قد نفاجراني أكما هاتانو سيارتو قرمو جارو جراياتوي قرمو بيتي أنتي كولونيال تان أنتي فاشيستي تان وماتشو نورا جران إدساني بيلو ليتي مريمات إيري ياتشو دا سياسة وري بيتو قروني سياسة ورمونا قرورا ياسا جرياتوي أكما هايلة سلاسين كفي هايلة في دادا نياد دميتي أبيينس كفيتما ورّي بيتي فانو في شابيا في وياني في فني في دوتيمتن نمي دور نياتو ديما إسانينا إسا أول بيخنو ما ولي قران إيه قمنا نواقل سكتا تنيا تارا حاسوارا تاتو مرنو مي سري سيرا والمريدا تافتس خا هايو ترتي سنيا فيرا بيتو تسريرا تافيرا ورا سياسة خيسا بوبولي غافني public opinion Oromoo da shape godhuudhaaf yaalii goona. Nuti oni jedhu gabaabinaan maali? Sirni arra jiru Oromoo sarfi godhu jira no. Miidhu jira Oromoo hidhu jira ajjeesu jira maaltu mala qabsaa'u akkamitti of ta'anii Oromoon miiloo 80 ifii waliin oodaa caayaa ammoo alagaa keessatti beektee nu tokkoon hin taatu jechuudha. Yoo tokko taane of dandeenye abaa'oo kaafaa'oodhaan woboodhaan tokko ta'uu danda'amti. Odoo nutu tokko hin taane immoo caayaa aburnoot keessatti xiqqoon beektee kabajaa Oromoo natti fakkaanne jechuudha. Yoo gurmuu taatee waa gurmuun ni jirti maaliif warra akka keenyaatti hojii gurmuun jaaranne. ONLF jira beektee hedduu jechuudha. سنوجين وركا خينيا قبرومي جخايو تكوج قبنو ولد الچاني ومن خينيا جابي فني قبصو تجاك كيف تشون دينيا أمو بي دام ميدو جريني بليس بي أفرو فراتين جارو چوية فانونيس بي شعبانيس بي ايو يتانين تيبليفيس بي سو بي توكو بي سدين جيرتاني هي چوية إراو همو جارهون إراو همو المالية قبيتة تارا حاسوما تات أمرانو بكرة تتقوتا بكتو قرر السريسا هاو قبيتة رفقاتو ولد الچالوتي أوفاتانو ولا هاتانو أوفتاني هاك أبصرو ناسا قتاني تأمرنا نقاوة كسر تراتين كيه